Dureewwan Itoophiyaa fi Somaaliyaa fi Pireezidaantii Turkii Xayyib Erdogaaniin marii marsaa sadaffaaf Ankaaraatti wal arguuf akka jedhan gabaafame. Mariidhuma kanaaf Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad gara Turkii imaluu miidiyaan mootummaa Somaaliyaa gabaaseera. Gama Itoophiyaatiin ammatti wanti mirkanaa'ee jiraachuu baatus muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad yoo hirmaatan marii jalqabaa sadarkaa duree biyyootaan taasifame ta'uuf deema. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan erga muddama seenanii waggaa guutuuf yoo ta'u, muddama kana furuuf carraaqqiin irra deddeebiidhaan kana dura taasifame hin milkoofne. Kana dura marii marsaa lamaan Turkiin qopheessite irratti kanneen hirmaatan ministeerota dhimma alaa biyyoota lamaaniiti. Mariin marsaa sadaffaan Soomaaliyaa fi Itoophiyaa jaarsummaa Turkiin taasifamu itti fufa jechuun tajaajilli oduu biyyaalessa Soomaaliyaa Sonaayaks irratti barreesse. Dhimma kana irratti gama Itoophiyaatiin qondaaltonni Itoophiyaa akkasumas ministeerri dhimma alaa Turkii akka yaada kennan gaafataman satattamaan deebiin kennine. Finciltoota Alqaayidaa waliin hidhata qaban loluuf loltoota kumaatamaan lakkaa'aman Soomaaliyaa keessaa kan qabdu Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaan wal qabate Soomaaliyaa waliin muddama seente. Waliigalteen bulchiinsa Somaaliilaand Soomaaliyaa akka qaama isheetti ilaaltu waliin taasifame naannichatti dhibdee uumeera. Somaaliilaand bara 1991 walabummaa ishee erga labsitee booda ofiin of bulchuu fi hanga tokko nagaaf tasgabbii qabaatullee beekamtii idil addunyaa argachuuf rakkachaa jirti. Mootummaan Soomaaliyaa kan Moqaadishoo buufate walabummaa Somaaliilaand jabeessee morma. Walitti bu'iinsa kana hordofee Soomaaliyaan waraanni Itoophiyaa Al-Shabaab loluuf Soomaaliyaa irratti ergame akka bahu gaafatte. Akka gabaasonni jedhanitti ammoo bakka sana loltoonni Masrii ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraa jalatti bakka buufamu malu. Itoophiyaa fi Masriin kan waggootaaf ijaarsa hidha laga Abbayyaa irratti wal dhabaa turan yoo ta'u, Eertiraanis gara Soomaaliyaa goruudhaan Masrii waliin tumsa ijaarataniiru. Biyyi Itoophiyaa fi Masrii waliin hariiroo gaarii qabdu Turkiin ammoo wal dhabdee kana furuudhaaf mariin marsaa lamaan gaggeeffameera. Mariin yeroo ammaa adeemsifamuudhaaf deemu kun ammoo marsaa sadaffaadhaaf. Gama Itoophiyaatiin marii marsaa sadaffaa kana ilaalchisee ammatti wanti ibsame hin jiru. Biyyootni Afrikaa kanneen akka Keeniyaa fi Ugaandaa araarri akka bu'uuf yaalii akka taasisan ibsaniiru. Carraaqqii Keeniyaa fi Ugaandaa Itoophiyaan akka simattu dhiyoo kanatti gabaafamuun ni yaadatama.